Ishi maarii maasii kenne yookaan immoo nikaa maasii kenne jinnichi. Diamond. Fi Oromiyaa kan pirezidaantiin gubbaa kanarraa lallabu Anjalatti dhameera. Nam beektu Oromoon tokko takkaan argitee hin beektu. Anjalatti dhameera lafa mana isaa jalatti. Sadii jaarsa namaa yoo nyaadha. Tokkoffaa asli jedha. Lakkoon hin jedhin kanuma hin jedhini. Maaliif jettu amma jaartiin isaa yoo fedhaa jiraattu akkamitti ati nan nyaadhe? Balbalatti atanarraa eegale yoo waan jaarsa namaatitti hajamu ta'e. Haadha balazaa. Bultii namaan diiginaa dhafaata sooma dhufaata uummata. Anaa galgala deemu haflaarra haflaa jechuun fayyaa paartiirra anaa deemu harara walitti dhufne ani nagarree ture akka dingataa ceefuudhaan kana dhahee. Dhaggeeffadha soomanii dhufee jira waan ta'eef jechuu dhufsanii dhiifama nan gaafatina kalaas. Gargar fottoo isitan har'a maaltu nu dhaga'ama har'a ilmaan lafaa ol dhuftu ilmaan keenya hoo maal ta'a lafee Oromootiin isin qabe dhiiga Oromootiin isin qabe dhiiga qeerrootiin isin qabe dhiiga ammoo Hacaaluutiin isin qabe lafee Hacaaluutiin isin qabe goota Oromootiin isin qabe goota. Bara maaltu maal ta'e maaltu maal ta'a jedhee Oromoon koo yaa ummata fokkisneerra waan ta'a jiru kana bareechaa dhaggeeffadha. Ishi maarii maasii kenne yookaan immoo nikaa maasii kenne jinnichi. Diamond tabichaanii. Diamond bishaanichaa nu agarsiisuu dandeessaa ree? As gubbatti fidee viidiyoo waraabeen hin garsiisa huwaati. As gubbatti garuu hin baasu. Mara koo maanoo bolaa keetii ilma namaati maa jinniin fidee sii kenne? Mubee obboleessummaa osoo hin ta'in waan asirratti namaaf masmuuhaa fi mamnuucaa jira. Waan silaasiif wanni beekamta qaba waan dhorkamuu jira ni beekamti sanumaafuu hin danda'u. Yoo feetanii karaa feetan isin garsiisuu hin danda'a allaqa. Baay'ee nama amansiisuu fillee hin Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Ay nu amansiisuu mana miti nu akkamitti amanna amma qoy jinni wajji wal fuutanii wajjin jiraattan jechuu akkamitti amanna barachii nutti himime gargar nu baasii nutti himi. Yaa ni danda'a rakkoon qabu. Namatti agarsiisinsiin jedhee laayivii irratti. Namatti agarsiisinii miti TikTok irra mamnuu'a. Baay'ee waan aywa TikTok irratti mamnuu'a maal baqa waan. Yani eessaa fidanii Diamond jechuun jabeenya birrii miiliyonotaan biiliyonotaan gurgurama eessaa fidee sii kenna. Eessaa fideen jedhamu ati immoo gaaffii hin taane gaafatin gaaffii gaafatamu meeqatu jira eessaa jinniin eessaa fideen jedhamu amma gaaffii gaafatan danuutu jira. Noona miiliyoonaan osoo hin ta'in amma warra miiliyoonaan gurguru uummata agartee faranjii fi sheekota wannidhaan waa'ee kana asirratti si ibsuun ni danda'a warra sheekota jinni dubbisoo ta'e qofa. Miiliyoonaan gurgurama. Even hanga doolara miliyoona lamaa gurgurachuu dandeessa. Garuu warri gartee biyya keessaa kuma 500 doolara kuma 500 kuma 300 laakiin jiraame akka magaalaatti. Akkas. Siif galaa jira? Waa'ee jinnichi na beeku irratti immoo si beeka naan jette isuma dhuguma narree fadhee viidiyoo cufadhe ganama sila. Si beeka naan jette. Sis beekaa jennichi. Guys maaltu ta'aa jira? Qaldiidha moo dhuguma kun? Nutti himaa hoorota. Qaldiidha moo dhuguma kun bakka? Akkamitti na baruu danda'e jinnichi? Ittiin hime haaseenaati jaalatee. Viidiyoos ni argamiti hima. Maal jettee? Ittiin hime. Addaan duraan si wajjin relationship qabaachuu ture jechuun akka waliin haasoyne akkasitti haxiqishoo rabshaa as gubbaa akka tureen. Tiimeetii ture maaliif nama jaalatan takka dhugumatti himanii walitti siqanillee dhugumaan namni walitti himachiisa. Akkana jaalattee jaalala gaafatte itti himtee? Anaan jaalatee jaalalli si gaafate bubaara. Anaan si gaafate. Maali ree? Anaan si gaafate. Maali ree jechuun ittiin himee relationship yeroo jettu namni asirratti waan biraa sooshaal miidiyaa irra jirra haadha koo. Maal ittiin ta'e jinnaan ana na baruu dandeelaa fakkoo maal ragaadha moo gaafa sana bultii sanarratti sharqii si godhe ati dhalaa afur baree jettee si dhiise itti heedha kana. Kanatti ayetee as daffaa eetti meetiin jiree. Maal jedhe yeroo ati itti himtu waa'ee kooti. Waa'ee keetii osoo ta'e si jamar jiru kan kee dura nan galchu nan jee. Miti amma waa'ee jireenya keessanii miti akkatti wal bartan qofa nutti hima. Akkati jinnittiidhaa wajjin wal barte nutti hima amma. Waa'ee jireenya isa kan biraa dhiisee bishaan kunoo kanaan dhugaa waa tokko naa ta'an jiru amma gaara biyoorota. Akkasinitti wal bartee fi akkaataatti jarri wal argatanii wal fudhan nutti himtu. Akkitti wal barree anaa galgala deemu
حفلة إنتو خيا لايك بارتي را أنا ديمو خرارة ولد سنة أنا نجري توري أكدين قطع سيخوداني خنا ده نمني نورمالة تأمل جزء كانت نمني ولد وفتاة كلامتها كهلالة في الرأي ده خيسافو والراس زراعته خيسا وري سود عربية خيس زراعته دي بيخا تكير وري شيكوتا ماني بيخا ما نفي جنين إفا به أكل ما نماسن قطتها عنديهم ما نفي أكك اللي يساوي هو تأتى ريموت كريمو مخفي تأدي ما جتشولا نتي أنا هالكان زين ديمو ولد دفنه هالكان كنا جزء ولد دفنه هذا سلا إني تيوني جاء قرآن أنا ما ندوب أي ما ندور عن وان جوسا نفهمني سامبودا شيخة تجافر لجتشو شيخة جزين تجافر كان جي جزين تيمو وانا قرشي سوني دنديس عين عنجي إيه دنديا ولكن نمني هوني نم علميتي نمني علمي استيل أمان قام ما أنت نتلني نهاسا وجدتهم خيا والدبسن دبسوني دنديسا والتوني دنديس ولكن شرطي تكن يو جني إسلامات يقف جنين يهودا تكن جنين خافرة نما قدات نما قطات نما علمو نما نميت ولكن جني سري يو تاتي تمسلمة يو تاتي نما ميت So itti heerumuun hin danda'amaa jechuudha. Jinni musliimaa arginaan itti heerumuun hin danda'amaa jechuudha. Itti heeruman yoo amma mucaan argamu maal jedhamu? Jinnii moo nama jedhamu? خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي سبحانه وتعالى خغرتي جني في إنسي اللي أومي أكا إيسا غرتي ما جاني في ساك قبرني جالت الجن أنا قبتي إيه نقبتي بكتي جارني إيه جارني نجالتا أنا أمن جالتنا Lalti jinni irraa qabdeettiin itti heerumuudhaa fi heerumteetti malee mana sooratteetti. እናንተ ኦሮምኛ ታውቃላችሁ? ልስን ሰላም። አይ እኔ አልችልም። የት ነው የምትኖሪው? እኔ አልችልም። የት ነው የምትኖሪው? አይ የምኖርበትን ሀገር አልነግርህም፣ ግን ትግርኛ እንትን ምንድነው ኦሮምኛ አልችልም። አንተ አቡፋን ነው ኦሮምኛ ትችላለህ? ማን ነው? አንተ አልችልም። የት ነው የምትኖረው? ኢትዮጵያ ነው የምኖረው። የት ኢትዮጵያ ውስጥ? አዲስ አበባ። ፍንፍኔ ውስጥ ነው የምትኖረው? ፍንፍኔን አላውቀውም፣ ይቅርታ። አዲስ አበባ ነው የምኖረው። አዎ listen now you have to learn how to say ፍንፍኔ alright ፍንፍኔ ማለት መምለድ አለብህ። ናውጣን ተያያል ያውት በድሩ ጣ እንደዚህ አይነት ሁሻ ምናምን ይዘን ነው ኢትዮጵያ የምንባለው አይደለም። if you live in it you have to know get out ሲገለ ሚሳቢ አንተ መሽላቃ akkasi baq akka safaan qabsiisuudhaan tokko akkasitti afaan qabsiisuu dhiirri yeroo makiinaadhaan gaxxaamuu fi durbi yeroo makiinaatti buutu garaagarummaa gidduu jiru bareechina haalaan ishee dhiirri akkasitti gaxxaama amma ደህና ነህ? ኧረ ና ሆስፒታል ልውሰድና ግባ፣ ችግር የለም። እርግጠኛ ነህ? ዱርባሞ ኦስማን ኮርዴስ ራጅም ሲቲ ስካን ማሳየኝ ኧረ ነካኩን ያረኩሽ በበሩ ያይሽ dhaggeeffadha soomanii dhufee jira waan ta'eef jechuu dhuftanii dhiifama nan gaafatina kalaas ani makka yookiin madiinaa miti isin galee soomanii qofaaf gizuma soomanii dhiyaate qofa akka tasaa si arrabsee yoo ta'e smaarreestis dhiifama na godhattanii miseejii natti hin argina warri dhiifama na gaafachuu barbaadan amma na gaafadha yallaa soomanii dhiyaate itti guyyaa soomanii torbaan takkaabeef dhiifama na gaafate tanaan dhiifama siin godhu dhumatte. Akkasta ajandaa haaraa banuudha dhugaa rabbi. Warri hammaadhaatti koomantii irratti na arrabsaa turtan. Yoo amma dhiifama nan gaafanne Ramadaan jala geera dhiifama godhanis. gargar fotto isitan har'a maaltu nu dhaga'ama har'a ilmaan lafaa ol dhuftu ilmaan keenya hoo maal ta'an lafee oromootiin isin qabe dhiiga oromootiin isin qabe dhiiga qeerrootiin isin qabe dhiiga ammoo hacaaluutiin isin qabe lafee hacaaluutiin isin qabe goota oromootiin isin qabe goota lafee oromootiin isin qabe har'a koottaa walitti deebi'a koottaa ammoo tokko ta'a koottaa tokko nu godha koottaa tokko nu ijaara koottaa ammoo lafa keenya irratti abbaa taanu qabeenya keenya irratti abbaa taanu koottaa waliin qeeqina koottaa walitti deebi'a har'a ammootinii wallaahi ani natti dhagahameeti akka gaafa isin wal qeexanii waa waliin jettanii har'a amaarri ammootiin isin akkami garuu wanti kun akkami intaa
Anta? Hattootaa fi dallaaltonni Kuweeti warroonni birrii haadha miskiinaatiin garaa fi hudduu baaftanii harree rimaajii sagalii fakkaattan fi akkasuma jechuudha wallaalaan nama kenna kan biyya ormaa keessa waggaa 10 waggaa 8 taa'ee ammallee dukkanti irraa hin bariine akkuma ija cufatee biyyaa bahetti jiru mallaqa hattuu abbaa hin beekne kan suunaan isaa hin beekamne kan addaraashaan isaa hin beekamne silki maan itti bilbilee akkaawuntii kanarra mallaqa galchi jedhee fuutanii irra galchitan dhageeffadha. Atis hattuun jechuudha. Nama tokko walakkaa miliyoona takkaatiin Itoophiyaa irraa baaftee kan nyaatan hin jiru, kan dhugan hin jiru, hujiin hin jiru. Achii kaatee ji'a 3 yookaan ji'a 4 Kuweetiin keessa teessiftee waan takka malee booda qabsiiftee fuutee biyya deebiftaa jechuudha Arabaa walii galtee. Sila Kuweeti Liibiyaa taate cubbuudhaa miti kun haraamaa miti. Imimmaan haadha miskiinaa maasiin jedha obboleessa kiyya. Namni akkas gootamu seenaanuu isin hin dagatu dhugaa rabbicha. Isa kan rabbiin isaa seenaan isin hin dagatu. Sigale Ameerikaadha. Ati nama muslimaatiif rakkatta. Nama muslimaatiif ummata Jimmaa kan akkasii cafaqu jiran kan irraa dhalatte san. Mee milishaa san sagalee ta'e gabbee si dhiira. Mee milishuma akkasitti gartee asaamino al-qalbil qudur jee sheekutii teenya salphisu. Haadha teenyarra mana diigu. Abbaa keenyarra mana diigu. Sigale? Mee sanii gabbee sagalee ta'e si dhiira. Dhuguma muslimaa hadoodda. Maaltu gaazaa fagoo san si geessee? Ma sibire jirti bar ollaahe. Yoo nama sagalee ta'uu baatte, yoo muslimaaf sagalee taate, yoo muslimaaf kan dhaabbattu taate. Sigale? Mee gaduma bayi ummatuma Jimmaa kan gibiraan gidirsaa jiru gurbaan keessan. Keenya jetteem warri jaawarii fi inni kool dura dhaabbattan lallabaa turtan baga gammaddan jetteetu isa bira dhaabbatteemi. Sigale? Mee gabbahiiti ummata naannoo Oromiyaa kaan dhiisi jimmuma bakka keessaa dhalatte mee kanaa sagalee ta'e Ameerikaan silaa'uu gaasintuu itu bakka Ameerikaa irratti muslimummaa agarsiifatta. Ameerikaa irratti muslimummaa agarsiifatta. Ameerikaa jechuun is my country. Ameerikaan biyyitii. Sigale? Biyya gaafii keessa gaafachuu dandeenya. Biyya gaafa keessa teenyee gartee Gaazaa ajjeesuun Israa'el noo jennee sigale dura dhaabbannee mirga keenya falmachuu jirru. Mee ati Jimma keessa teessu san keessa mirga kee falmadhu. Sigale. Ichitti. Ummata gibiraan gurbaan keessan gidirsaa jiru. Ummatuma Jimmaa kan cafaqaa jiru. Kan mana irra diigaa jiru viidiyoo manuti poosti goonu tan mee takka poosti godhi si dhiira. Mee takka poosti godhi dhugaa walitti himnee wajjiyaana malee akkanumatti gartee diddiba goota keenya adeeroo nutis goota. Hay. Maal jechuu barbaaddeeti kaama musliimoota qooduu barbaaddeeti. Tokkuma muslimni eessayyuu kan jiraatu asis jiraate Gazaas jiraate. Hariinuu tokkuma. So wanti adda qoodee gidduu galuu barbaadu hin jiru. Eessaafuu yoo haasee namni tokko muslimni hariinuu tokkuma kanarratti. Nuti kiristaana ati musliima raayyaa abbaa maccaa wanti ati haasofte wanti ati barreessite otoma badii qabaate iyyuu jechuudha. Ati ija onnee dhiiga keenya damsirii dhiiga keenya hunda keessatti kan musliimaa kan kiristaanaa wanni si jibbu biyya lafaa kanarraa yoo jiraate sheexaana qofa sheexaanarraa kan hafe dhala namaa taate batalee Oromoo taate kan badii kee dubbattu hin jirtedhe yaadu garuu warra galtuu buna funaanuu dhufanii nutti galan yoo ta'an jaraaf iddoon qabaatina warri asirraa raayyaa irra gortanii wanta barbaadan haasoftan walin arrabsinaa fayyuma maaliifi namni isa jibbu seexana yoo ta'e malee dhala namaa miti dhalli namaa raayyaa jibbu hin jiru wanti nan isinitti mummoo jechuudha raayyaan kiristaannis musliimnis inuma jaallata
nu hin jaallanna sirriitti isa jaallanna maaliif seenaa isaa waan beeknuuf waan dhageenyeef dhagaa waan guddanneef jechuudha hayyuudha beekaadha qabsaadha hidhatee lolee beeka ati ruuza nyaattee quuftee asirra godhataa ooltu inni seenaa inni dabarse googilii seenaa isaa laali seenaa raayyaa abbaa maccaa jechuudha yeroo raayyaa abbaa maccaatti afaan bantanu oromoonis hin dhiisan seenaa akka abiyyii qeeqxanii callumattanii jawaariin qeeqxanii namni calluma siniin jedhu kana raayyaa tuqxanii namni zimmi siniin jedhan seetanii iyyaadina abadan raayyaadhaan dhufuu ija oromoo hundaan dhufuudha ija oromoo jechuudha nama tokko lama miti oromoon kiristaana musliima jaallata raayyaa abbaa maccaa jaallattus jibbitus jechuudha warri isa jibbitan immoo argaa isaa oo jibbitan dhaqaa of ajjeesaa dachee kana gadhiisaa. Namni beeku akkasitti haasa'a. Namni waa'ee namaa beeku akkasitti haasa'a. Hi guys, akkam jirtan naga qabdan fayyaa jirtu amma piraanki keenyatti fufnaa jirtu okay qabbanti najjeestee jirti asumaan na daawwadha. Kunuuti jawween asirra godheetu jira. Kitanii yaa artiifishaala jawwee asirra godheetu jira. Suuraan isin kaasaa kottu as bira dhaabbadhaan jaan seenaa fi haala faadhiin jechuun dhufan qoy. Oke, akka nama waa waraabu jiruutu ta'a. So as bira jira argitanii. Yaa amma suuraan isin kaasaan jaan okay. Faatush! Hada faatee! Hada faatee! Kota suuraan isin kaasaa yalla. Yalla. Muka san jala dhaabbadda akka Ameerikaa fakkaatan hedduu bareeda. Bareechisi nu kaasa suuraa seenaa kana godhu. Afrika. Bareech nuka Afrika. Haye. Haye. Seenaa qabadduun. Yalla. Okay. Afrika. Okay. Haye irkaddu gamas. Raafoo garameera garuu akka duraa waliin haasaanii irraa nama garagaru. Ataush prankicha atau inke balla wan kan hunda infudan like anarra islaman sinjed ardahu birri samai banatro ya rabbi ya allah tin dan de sawana tinabdin qabdu tesin qabu gababa sirdas ka tismilen eresita gababa tismirati henita ya rabbi ya allah embeta karamni ram burami saraba eresita embeta ya rabbi ya allah kamatan gababa nata eresita kamatan gurrachas adigota ya rabbi ya allah embeta kabri dabesin kinita no ken ardantan amin Injiruga, maafin ganda. Mana aja baru. Ini kalau gifting ko beri miti gifting sih karena aja ko beri kan di video kan aja. Ada juga gifting beri dah. Nasiram berbadale gifting abu beran. Gifting beri sama gifting kan namanya gifting aja nak ni dekana. Beta agak hagam tak. Dorali dua tu kawasan. Dua tu kawasan. Roza darbite siken eta boleh semua. Niti barbaadu maayini rabbirraa amma du'aa kadhattee amma akkasii qeebalamu barbaadda namni inni waggaa kuma meeqa kadhatee iyyuu dafee taqabbalamaa fi hin jiru ati eenyuun nabiyyiidha moo ati inni taadha itti haadha si taqabbalamu saayyuu badii kana akkasee laphee kee ol qabaa si taqabbalama. Dhiira sadii jaarsa namaa yoo nyaadhe nyaadha tokkoffaa asli jedha. Lakkuma hin jedhin kanuma hin jedhini. Maaliif jettu amma jaartii isaa yoo fedhagaa jiraattu akkamitti ati nan nyaadhe? Balbalatii sanarraa eegale yoo waan jaarsa namaatitti hajamu ta'e. Haadha balazaa. Bultii namaan diiginaa dhafaata sooma dhufaata uummata. Akkamitti ati jaarsa namaa hawwitee otuu nyaadheettee maqaa dhooftaati. Gaayis taappii godha. Mucaa kanaaf hir'isii hidhadhaa dhugaa rabbi kun amma. Ana jaarsi namaa meeqatu na kadhataa oola gaayis bara hedduutu na kadhataa oola jaarsi namaa uummata kanatti hin fakkaatu. Jaarsi namaa kan si kadhattu waan si jaallatu sitti fakkaata baalageedha waan ta'eef akka si mana kaa'ee si muusitti dabbaramu si gaafata bara. Nikaa itti dhadhu malee isii gadii keelan nikaa hidhadhuudhaan inshaa lamaaf torbe takkaaf nikaa natti hin isii gadii nikaa hidhadhu. Maali yoo qammasuu ta'e mana nyaataa jira
siqammasuuf malee inni manaatis daabboo keetis daabboo wanta adda godhanii. Wanti ati beeku qabdu buddeenni kaleessa dhayamee fi kana dhayamee garagara daabboon kaleessa godhamee lafa kaa'amee fi kana dhayamee garagara. Keetis adda guyyaa tokko itti dhaye bor kan biraa barbaada ree. Oye gaafa kan keetis guyyaa tokko dhaye kee kan biraa barbaada walee qaamiina godhatee yaadin nama akkasii. Akkasii miti. Namni jaartii otuma naa qabu kan biraa bakkee nyaatu. Maan nagalchee ansi jamir. Anammaa ni fata sa wal fuuneeti hanga naa waliin jirtutti. Abbaa manaa ko my love my chocolate. Wala ko bata ko argite burtukeessa ko bukkuteessa ko caccabsaa ko findigaa ko digaa ko sin jedha gaafa didde balbala baate ammoo jechuudha uddu harreessan sin jedha jechuudha dantaa kan keeti jechuudha. Naa onu waa'ee shamarranii haasa'u jirra malee gaarii miti maaliif beektaa dhiirri tokko otuu jaartii qabu bakkee waa barbaada taanaan sirrattis gaafa wayii hin barbaada sana shakkiin baalageen dhuma waan ta'eef. Ciisichi dabuufi danda'a. Guys, abaaboo sadii. Ta'uu fi danda'a. Shiroon misiraa ta'uu fi danda'a. Kittifoo barbaaduu danda'a. Akkaataa roomaantiidhaatti jijjiiramuu danda'a. Waa hedduu rakkata ilmi namaa. Malqas ishaalaa danda'e jettee namichattiin. Malqas ishaalaa danda'e. Mee daftara kana namni yaadatamee dhugaa waaqayyo. Daftaritti kana namni yaadanne jiraama jalqaba gaafa aandeettee kutaa tokko galtu kan si bitamu kanadha bakka. Dhiisi kan daftara kana si binnaan akkama baashee akka bareeddu sayyoo dhugaa rabbi mee namni yaadatamee dhugaa rabbi mee namumti yaa sammuu kee qabdan. Dugda sirraa fa'i baay'isuu wayii qaba akkasitti kan baay'isanu qaba sirraa fa'i ilaalaa deebii fa'i gunne ergasii baay'ee irratti baranneera mijarra irratti barattan koomantii irratti. Osoo nama sin beekne tokko sobisiin jedhanii maal jettee sobde? Kaampaaniin qabatta. Kaampaaniin qabaa. Maatiin kiyya baay'een jirutti isa. Maatiin kiyya ala jiru kaampaanii qaba jettee sobde. Ani qofaa jiraataa kottuudhaan jettaa. Namni sun sababa sin beekneefi. Hayyee galatoo. Oromiyaa caffee Oromiyaa kan pirezidaantiin gubbaa kanarraa lallabu anjalatti dhameera. Nam beektu Oromoon tokko takkaan argitee hin beektu anjalatti dhameera lafa mana isaa jalatti. Biiroo Oromiyaa caffee jala isaa makkalaakayaa jira. Jala isaa ammas immoo mana hidhaatu jira. Achi jalatti faayidhameera. Beeraawi baankiidhaa birrii baafatte biteeti an gubbaatti dhameera. Gubbaarratti? Mana hidhaa dhoksaa biyya kana keessa jiru. Gubbaatti dhameera gubbaatti. Isigaa isa kan mana hidhaa. Haa ta'u immoo anaa qoricha immoo. Yeroo kamiinuu anaa dawaadhuma woman ta'abbadhee baa achi keessaa yaadan gabbifadhee baa malee jabeessaa mana deebiftu anaan of duudu mana deebiftu waan sammuutiin hidhadhee deema ana wajjin duutamu namni mudhiitti hidhate mudhii irraa hiikkata namatu itti hidhe gaafati sammuutti hidhatte hin danda'amu wajjin dhabamta malee. Wanni guddaan sammuu. Ilmi namaa kana ilma namaa akkasii arrabsite gadheen immoo dudubba deebite. Miti ko inni tokko silaa akkas deemaa ture inni sun immoo achii dhufaa ture gisee wal kabalanii kaanu karaa sila irra dhufan irra deddeebi'anii lammanuu. Malleen jabaadhu barataadha. Maal jettu barataadha. Baay'ee namatti tolta. Baay'ee das namatti tolta. Maaloo maaloo baala. Weera waan ta'eef korofora janaabaa siiti. Saganoo kunusi barachaa kami. Jabaatu maa barbaadu. Asaanis nama. Miti adii lama. Asaanis fudhu. Siin bita. Godha keeka. Haaraan siin bita yoo fudhu deemus. Fudhu bakka harkaa fudhu. Maal taatee? Aboodeen mana keessatti Kennaa dhaba. maal taate? Uffadhu deemee hin ta'u. Ilaala kun dhugeera. Deema majalisi. Fudhu maal taate? Hin fudhu ammaa inni fudhu. Mana tokko keessa dhiira afurtu jira. Tokko silkii haasaa, tokko TV ilaala, tokko daamaa taphata. Tokkoon dubbisa. Dubbisa?
tokko gaafa taa'ee yaadu tokko dubbisaa dhina naman. Dubbisa. Inni tokko hafe suni taa'ee dubbisa. Itti amanta? Taayitii bareechidhuma taayitii itti yaadimeme. Namni tokko taa'ee televezyiinii ilaala. Namni tokko daamaa taphata. Namni tokko immoo maal godha jette? Nama afurtu jira miti. Namni tokko immoo silkii goroggoraa jira haa ta'us. Akkas yoo ta'e inni daamaa taphatu sun qophaa daamaa namni hin taphata. Daamaa qophaan taphatu namni nama lama wajjin taphata. So nama lama takka achi jiru nu hubannaa jechuudha. Look at this. Somebody come look at this. Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kat. Kat. Sagalee. Waraabessi guyyaa yuusuu jalqabe moo? Waraabessi guyyaa yuusuu jalqabe moo? Lakkeenadha. Sorry, ciao. Sin beeku. Anadha. Maal jechuudha? Kana malee kan biraas dhageessisu. Sagalee amma dhageesse sagalee si keessaa beedha moo? Ajaa'iba. Namoonni nuti ilaalaa turtan argaan turre waan ta'eef isatu jedhe moo bakki irra sagalee dhageessan? Mee kan biraa immoo sitti maal beektamu nu dhageessimi? Gosa hedduun beeka. Kusee. Ani Qamalee. Kakana Sari. Kan sari. Kasareen akkasitti. Akkantu kun dandeettee ajaa'ibaati. Jawaan dhageera daddaraarootti mormaachaa jirta jedhanii. Egaa daddaraarootti karaa OBN marsaa xumuraatiif darbeera. Filachuu ni dandeessu gaafa sana kooddii isaa achirratti iskiriinii dispilay ta'uun filachuu dandeessu. Dandeettii addaati jabaadhu. SMS 8331 daadaa 15 koodiin koo kanaan na filachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u galatooma ittiin bohaartaniitu jedheen abdii guddaan qaba. Thank you. Ulfaadhu. Ishi galatooma. Kana caalaan deemu asitti dhaabbadhu jedhe raayyaan wanta obboleewwan hundatti dhaammadhu waan dur jedhe amma asitti deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu. Sagantaan irraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti isin jaallatamtoota.